Ticha King Ahmad fi Generalo Talaman katte General Talaman akka usme fafarso yeroo ammaa kana haala nageenya isaaniitiif jecha isaan amma silkiin kaasan malee generaalonni teenya dubbifnee jirra karaa nagayaatiin diriddirii kana adeemsifnaa jennee fiildi maarshaal qeerroo waliin wajjii gallee turre gama kaan illee dubbifnee jirra fiildi maarshaalota jaraanii zannaac jedha galgala kanatti mucaa finnee dhufnaa warroota boojinee hin finnaa isinillee warroota keessan kenna kaboojitan nuuf fidaa jedhanii walii galtee araaraa irra geennee jirra wantoota kana hundaa fixuu fi karaa dippiloomaasiitiin baay'ee tokko taariirra jira akkanumatti jajjabaadha innaan ajajaan keenya fiildi maarshaal qeerroon waan hafan itti haa dabalanii. Hooggantoota waraanaa mariisiftanii karaa nagaatti fiddanii gamoota lamaan irraa dubbiftanii nageenya filasaa jirtu moo hooggantoota muraasaa waliin kanneen ittiin walitti dhufeenya qabdan mariisiftan hooggantoota waraanaa olaanaaf jeneraalota waraanaa mariisiftaniitu gama keessanii gara nageenyaatti dhufuuf. Mariisifnee jirra fiildi maarshaal qeerroo wajjin dubbannee jirra jeneraala gama kaan illee finnee warra booji'amtoonni harka jiran galgala finnee dhufnaa jiranii galgala diriddirii seennaa akkasumatti magaalaa guddittii gallee teennee eegutti jirra. Barriin keenya nageenyaaf banaadha isaan uf qopheessaati koottaanirra fiildi maarshaalota keenya lamaan illee kunoo Ahmad King illee asiranii jeneraalonni xixiqqoon lamaan illee jeneraal Shurrubbee yookaan Hafarsoollaan ni dhufaa galgala akkasitti wanta kana karaa dippiloomaasiitiin fixuu wayyaa nagaa nu barbaachisa biyyi yeroo ammaa nagaa barbaannaa jenneerra waan kana akkanatti jirra isinoo maal jettanii gama isaaniitiin nageenya buusuuf fedhii qabu. Nageenya barbaanna jedhanii jiran isaanis booji'amaa kenna kan dura booji'ame kan gaafa awwala nuuf fidaatii koottaa jenneerra finnee dhufnaa jedhanii waan kana ana irra caala fiildi maarshaal qeerroo baatii gaafadha isaantu sirritti waan kana waan wal beekaniif jeneraalota jaraatiin sirritti keessoodhaan wal beekuun mala gaafadha isaan. Gaafii isaanii hin fudhannee shaggar asitti sheerna gonaan deeme waan jechuu jiran dhaggeeffannaan daqiiqaa takkatti irraa bu'ee yoo araaras kan barbaadan tahee namoota babbeekamoo Oromoon qabdu gurguddaa fi lolchiisota gurguddaa waliin haa mari'atanii mariin illee yoo godhamu dirree Oromoo irratti malee dirree diinaatti fulaa diinaa dhaabbannee mariin goonu dhiibbaan garaagaraatii fi arrabaa koomentiin garaagaraa waan nurra gahuu fi akkasin jedhaanii shaggar narraa buusa. Ani waan kana quban qabullee ittiin hirmaannellee. Rakkoon isin nageenya buusuuf isin dankan nageenya irraa isin dankan maalidha nageenya maa filachuu diddan gama isaaniitii nageenya gaafataa gamanarraa gaafa nageenya balaaleffattan wantoonni nageenya buusuu irraa isin dankan maalidha boqeerroo. Nageenya irraa wanni nu danqu fokkora garaagaraatii fi arraba koomentii garaagaraa kinoo asumatti illee dhufanii nu jala dhufanii waan barreessaa jiran ni agartu. Jarri kun nageenya hin barbaadu xiqqoo silaa itti fuufee waan jedhuun qabaa sanitti aanuudhaan namni beekumsaanis nu ol jiran hawaasa biratti kan beekamtii qaban nageenya kana kan filatan taanaan nullee filannoo keenya taasisa. Shaggariin eenyutu rimoof godhe? Eenyutu bise moddisara keessaa? Natti mul'isee keenya jala darbe abbaan ta'e rimoobii qofan arge ilaalaan jiru waan ta'e. Miseensi keessan kuni maatii keessan kun wayi qeerroo dhiifamaa waan tokko naa ibsi. Qeerroon akkamii saba biraati baaleedha bara baaleedhaan hin beekan. Moodisarii nama buusuu hin dandeessan. Haasaa koo karaattiin guutinaa moodisarii nama buusuu hin dandeessan. Namni kamuu yaada dabarfachuu danda'a. Nama hin galchin buusinaa keessattuu. Eenyu akka buuse garuu isin hin beeku. Miseensi jiraati shaggar. No, shaggar miseensa jiraa miti miseensum keenya inni garuu maaliif buusure nageenya malee waa biraan jenne maaliif buusure buusuun qabdan warri buuftan seera kabajaa dogoggortanii jirtan. Shaggar nama keenya qaama keenya illee dhaabar humna keenya obboleessa keenya waan nu gorsuu waan nu hubachiisuu nama danda'u nama keenya inni. Dogoggortanii jirtan hin buusina dogoggortanii jirtanii emee osoo gara keessanitti hin darban uummatarraa gareeleen asitti argaman waan jiruuf. Qorataaf Musaaf akkasumas riichoon uummatarraa waan asitti argamanuuf wal dhibdee Amaarotaaf Oromoo gidduutti bu'ee
ija kamiin ilaala qorataa seenaa walaleessaa beekamaanis waan as jiruu fi waa'ee gamoota lamaaniif wal gaarreeffannaa wal doorsisaa hamaan lubbuu walii balleessaa qaama walii miidhuun qaama hir'inaaf wal saaxilaa jiran qorataa seenaa maal jedha nageenya filatamoo tarkaanfiin itti fufuu wayyaa jedha. jalqaba irratti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hundumti keessanii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan akkuma beekamu hundi keenyayyuu ilmaan hiyyeessaati. Nama ilmaan hiyyeessaarraa dhalatee biyya namaa keessa jiru jalqaba irratti waan kana gochuun silaa nurra hin turre. Erga godhame immoo gara haraaraatti utuu dhufamee baay'ee namatti tola. Biyya keessatti yoo wal dhaban illee biyya abbaa ofii keessatti biyya kanatti immoo wal'aansoo gara lamaan kun in ulfaataa hin jabaataa. Gara rabbiitiis illee cubbuudha. Kanaaf gara nageenyaatti utuu dhufame baay'ee namatti tola. Akka gara nageenyaatti dhufan immoo irratti dubbadhaan yaada kooti. Okay, galatoo mulfaadhu nageenya jedhanii qaama akka yaada kaasanitti nuti ilmaan hiyyeessaati jireenya keenyaaf wal'aansoo jireenyaa biyya keessaa baasuuf kanneen biyyoota arabaa garaa keessatti socho'aa turre dhimma hariiroo qabsoo osoo hin taane qabsoo jireenyaa irratti fuulleffannee jiran maalumaafuu hunda dursa nageenya dursa waan ta'eef gara nageenyaatti marii taa'isaa yoo dandeessan nagaa buusaa nagaa jedhan. Obbo Musaab kanarratti maal jedhu wal waraansa kanaaf naannoon isaanii haala nageenyaatiin akkamirra jira kan jedhu ifanuu godhu isaanillee ija tokko dabsanii waan nu laalaa jiranuuf akka ija lamaan nu laalanus asumaan waamicha ni taasifna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Uummata keenya. Alaikum salaam warahmatullahi. An wantan jechuu barbaadu waa tokko itti qofa. Wantan jedhu maa inni naannoo bira inni Saawudii kana keessa taa'ellee wal qaqqabu waa tokko adiidha rakkoon qabu garuu immoo ijoolleen karaa deemanii dhufan waadii dawaasir kana karaa Yamanii kana irratti karaa irratti ijoolleen dadhabanii deemsa kanaa wajjin ijoolleen Oromoo meeqatu dadhaban beektanii riyaan keenya meeqatu galee kee ammuma karaa jira jara kanatu miidhaan irra gaara karaa nagaatti utuu dhufne baay'ee bareedaadhan jedhaan hin soba malee warri asirraa hin qabna jedhu wallaahi inni garri caalu nama surree isaa gatee baqatu namni dhugaan yoo jiraate nama tokkittiidha dhibba keessa soba shintaamiidha jarri kaan karaa nagaatiin uummanni keenya dhufee dalagatu seeraan biyyas ta'an jiru namni karaa nagaatti deddeemamuu isaa wayyan jedhaan arrabarraa bilisa taati mizaana ofitti mizaantanii nama biraallee mizaaninaadha sinii galee wal xureessuurraa Oromoodha. Oromoon kun Oromootti waa jechuun illee nutti ulfaata. Siinii ofitti safaraniin garuu namallee safaruun barbaachisaa miti. Utubaa manaa hamma dhiiban qaban hamma dhiisan qaban jedhamaa beektee. Qeerroo bakka ajajaa waraanaa guddichi jirutti arrabsamuu keenyaaf I am shame. Garuu rakkoon qabu kan silaa itti agarsiifneetu as keessatti kingaafatu waa wal hubataa deemu. Waa wal hubataa deemnu qaamotii isin fakkeenya fudhatee osoo hin Kingi waan tokko qofa yaada koon ibsaa fi kingi yan isin arrabsuu yookiin isin keekuu barbaadu. Kun akka nama tokkootti isin qabuuf qaama qabee gochuu waan godhuu danda'u gochuu ni dandeessu. Garuu immoo namni duddubbaa jiru harki caalaansaa fillafiitiin jiru duddubbaa jira malee. Isin namni lama wanti inni gochuu danda'u hin jiru. Qabdanuu nama tokko itti qabdu garuu Oromoon immoo nama dhibbatu dhumaa jechuudha. Yaada koo faana malee isin arrabsuu yookiin isin qeequu barbaade miti. Kuni amaluma Oromoon qabdu bar Oromoon du'a sodaatti bilisummaa hawwiti. Kun amaluma Oromoon qabdu keessaa isla namni yoon du'an hin bilisoomu dhiiga yoon buusne bilisoomuu hin dandeessu. Garuu sakaalla akkannaa kana edhaa sakaalla akkannaa kanattu Oromoo tokkoomsuullee dhorke diina biratti illee salphina warri diinaaf hudduu banee shira garagaraa informeeshinii iccitii geessu sun warra yaada akkannaa qabatee socho'u. Yaada araaraa yoo hin finne taa'aa teenyee ilaallaa hunda isaa waan dhufu. Walumaan laal.
tokkummaa yoo Okay. takka dubbadhu. Ilaali ati Amaara sodaateeti dhibbaan Oromoo dhumu jira jettee miti. Musaab Sodaan Musaab fitan. Musaab Sodaan fitan. warana ke Musaab Erro bakka Musaab koo kana ela Amaaraan Musaab illee natti jirti, Oromoon Musaab illee ale jirti. Nama Musaab Kibootii fi bakka koo kana koy dhageeffadhu Musaab Amaarris hin jiru. Musaab dhageeffadhu meeshaa sii kenna waa barbaachise teerersaa nu wajjin miseensan taata lolta moo Bareecheen deemteeti taa'e. buskutaa fi akkasitti wanni daaraa halkan bishaan Maal godhe? Yaa Oromoo amma isaatii kanatti wanta jechoota Amma wal xixiqqoo qeequun nuuf walirraa haafuu fuunee wal qeequutti hin walqeequu deebinaa dhiisnee riicha tokkummaa nu dubbadhume. barbaachisa. Saatii kanatti wanta hin taane jechoota xixiqqoo walharkaa fuunee daddabarsuu osoo hin taane tokkummaa nu barbaachisa. Gandummaa dhiisaa tokkummaa jabeessaa. Araarri wayiitiis hin jiru akka mataa kootiitti. Araarri nama fayyaa qabu. Shaggarsiitii carcar yeroo tokko miif qabadda. Araarri Waliin osoo kaafii namni godhaa, waliin sagalee isin bira. ijoolleen qabaman ijoolleen Oromoo kan qabamanii jiru. Fayyaa jaraa jiru osoo ta'e araarri nu barbaachisa. Kaan ijji balleeffamee, kaan hidhiin irraa ciramee, kan jaraa qabdanii callistanii tiktookii irratti as fidanii reebdanii akka jarri biyyaansi nagaa jiraachuu jaraa hin beeku jarri ijoolleen amaaraa ijoollee isaanii. Fiddanii jaratti agarsiisaa reebaa achi deebistu kan keenya guyyaa takkitti argine kan ijji keessaa balleeffame sana. Isinis akkuma qabdanitti ija keessaa baasatti agarsiisaa jarallee. Fiddee irraa ciraatti agarsiisaa jarallee. Kan qabdanii harka keessaaf qabdan garuu lubbuu namaan baasinaa. Barakkooti namni kamiyyuu lubbuun isaa bahuun jaalladhu. Duruma wanta hin taanetu jammarame erga jammarame immoo waanuma jarritti fayyadamaa jiran itti fayyadamu. Hayyee ulfaadhu galatoomii isinis gaa lola jedhaa jirti. Qeerroon emee kanarratti waan jedhu yoo jiraate qeerrootti deebinaa wal hubannoo dhabiinsaaf irra walii darbaan isiniin jedha. Qeerrootti fufi. Hayyee nageenya bar namni jibbu hin jiru sun hin jenne nageenyi dhabamuudhaan waan kana keessa gale namni keenya hawaasni keenya waan kana kan gale obboleeyyan keenya gocha hin taane irratti dalagamu agarreeti haaloo isaanii baana jenneeti malee nuti. Lolaaf hin dhufne biyya kanaa Sagaleen kan lolaa isaatii biyyuu humjeedha kiraa Joorji. Ansaatii garuu moo haaraa Joorji keenya sagaleen? miilollinillee nuti kan maaramaa keessa guddanne yeroo uummanni poolis yoo uummanni milishaa gandaa baqattutti poolisa wajjin nama kokkee wal qabaa jiraate biyya keenyattu sunuu bara wayyaanee akkasii nuti haaraa keenya miti sirra deebisu jira. Dubbadhume dubbadhu xiqqoon kukkute natti kukkuteeffanii dubbadhume. Tifuuf. Sabakaasa. Ijoollee isin immoo maal taatan taappi godhaa akka? Taappi godhaa. Warri gola madaame ijoollee dhalaattis ganaa darbina dhalaa amaaraa waliin jiran gaaffiin itti fufaa akkamitti jiru maal hojjetaa jiru kan jedhu gaaffiin itti fufaa. Kooppilinkii godhaa namarratti sheer godhaa kooppilinkii godhaati. Kan nagaa jedhu isa dhufu rakkoo hin qabu. Kan waraana jedhu isa dhufu rakkoo hin qabu. Miidiyaan hundayyuun keessummeessa. Hundayyuun keessummeessa kan nagaa jedhus kan waraana jedhus kan ajjeesaa jedhus kan fayyisaa jedhus hundayyuu keessummeessuu dandeenya jechuudha. Qeerrootti fufi. Hayyee kukkunaan hin dhaabee shabakaas ta'uu mala keenya nuti yoomuu nageenya dhabnaatu isheen obboleeyyan keenya gochin taane kan irratti dalagamu agarraani. Okay. Sagalee isaanitti fakkaataa Kingaa madmee waan uummanni kennan kana kan isaanii Turkiin jeeqaa jira mi'uutii goona gaa jeeqaa jira waan ta'eef mee waan uummanni kenne kana irratti waan jettu qabda Kingaa mad. obboleessa kiyya baay'ee galatoome ani kan hin jedhu yoo jiraate akka nama waraana tamanuutitti muuti qabadhu gaa obboleessa sam miidiyaan kee bar mirga silaa namni nama lama lamaanii interviyuu godhee gadi buutu duucha yaada hawaasaa moo bal'inaan irraa fuudha garuu mirgi keenya nuun kabajamne. Qeerroo obsi Kingaa mad dubbataa jiranii Turkiin kee waan jeeqeef Kingaa madiif carraa kennine obsi.
waan na gaafatan hin qabdanii miti waan isin deebisuun qaban kaasee haasaa mokkame hin xumurasi xiqqoo ishee nu Nageenya biraas kanneen magariin gahaa nageenya jira. filataa jiranu yaada uummataa kana ilaaluudhaan yaada qabdanus itti dabalaa garuu yaada uummataa keessatti kanneen nageenya jedhan yaadota faallaa wal kaan irratti akka hooggansa waraanaa tokkootti waan jettan qabdu. Asirratti jara keenya yoo gabrummaa taate waggaa 150 gabroomnee kaalchoo mataa keessa tumamuu barree jirra. Uummanni keenya gabrummaa jaalataa onneen saadhaa timaatim taate boccisaa jira. Namni keenya rifuudhaan ilma dhalchaa jira. Ilmi saadhaa amaaraaf gabroomaa jira. Hidhadhu jabeessi mudhii keetii yoo jabaatte yoo humna qabaatte in jaalatamta. Ameerikaa fi Awurooppaan har'a namoota humna qaban deeggara jirti. Nama laafaan hin jaalatamu. Uummanni naannoo Tigraay nama miliyoona 4-5 hin caalletu har'a mihiree mataa ishee ofii murteeffattee teessee jirti. Kanaaf uummata keenya kaka'aa jabaadhaa isiniin jedha. Immoo warri qaama nageenyaa nuti nagaa barbaanna warri jettan bilisummaan siree irratti akka ilma dahanii miti yookaan akka haadha manaa wajjin rafanii miti. Aarsaa nama kafalchiisaa du'a fedhaa, qabsaa'uu fedhaa, beela'uu fedhaa. Akkasuma immoo xiyyitiin dhahamuu jira, ablee waraannamuu jira. Wanti kun qabsoodha. Qabsoodha jechuu barbaadeeti. Yoo dandeessan yeroo faaruutii miti. Yeroo janajjanaatii miti. Yeroo lubbuutiin nafsi hubii nafsi akkuma jedhasanii mataa ofii irratti wala ahliin shahiid akka shahiida godhuu sanii jechuun wanni nu hafe tokko hin jiru. Kan Oromoo taatan kutaan 11 dandeessan wajjin dhaabbadhaa. Dadhabdan afaan keessan qabadhaa taa'aa jennaa silaa namni ilaale bishaan riyaala takkaatu namaa bituun qabsoola jedhee namanaa inni kabiraa hamma feete bara riyaalaatti duuti lafaa jedhan hamma feeta fiigdanillee isin inni feetan amaara jala fiigdanillee amaarri gaafa sin qabe inuma sin tumaa inuma sin qaxaqqatee gumaa sin irraa baafataa isin jechuun barbaadaa in kabiraa immoo shamarran keenya warra ablee hin qabne warra shugguxii hin qabne warra qawwee hin qabnetti hin heeruminaan asumaan dhaamsa Kingi Ahmad Walhaada Jeneraal ajajaa kanaaf akkasii xiqqoo ishee Gaaffiin qabaa warroota Amaaraa fuudhanii haadha warrummaaf waliin jiran warroota ilmoo eessuma Amaaraa abbeeraan Oromoo ta'aniif yaada keessan qabdu yeroo wal dhabdee kana keessatti. Waa'ee kanarratti hanga ammaadhaa Oromoo Amaararraa dhalche malee Amaara Oromoorraa dhalche nagarreessi jechuu barbaadanii gabaabinumatti dhageessa shamara gaallaa jetti nuttuun dhiyaattu fuuchuu miti nu wajjin nu teessee yeroo kursii irratti yookaan immoo mana nyaataa keessatti illee shamara keenya hin kabajatu jechuu barbaadeetu walumaa galatti dhiirri keenya garuu qarshii xiqqoo ishii miliyoon takka miliyoon 2 qabaate taana mana farshoo keessatti achi deemeeti wajjin qamahee wajjin dhadhaa oolaa jechuu kan garaagarummaata akkasii Amararraa fuudhee dhalche malee Amaarri kan nurraa fuutee dhalchite nagaa jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti ka'eessummaan keenyaallee nurraa gala kan immoo shamara keenyaallee jala nu baasan asumaan dhaamsa kooti. Inni kan biraa shamarran keenya dhiira qawwee hin qabnetti heeruminaan dhaamsa kooti. Hanga ammaa waan kana namni dubbanne seenarri hin nyaatu. Yoo dhiira qawwee hin qabnetti heerumtan ilma bocola deessanii ilma sin kabachiifne kabaarzaafiin karaa cufuun barbaannu amma booda dhumate fixadheeraan Ciao bakka follow na godhanii follow na goosisi. Gaafii deebisaa waliif faayidaan qabu. Mirga keessan qabachiisa. Okay, humna waraanaa cimaa ijaaraa jira Kinga Ahmadii follow tolchaa fi Kinga Ahmadii follow tolchaa itti fufi qeerroo. Hayyee shabakaan kun sirraa'eera amma walumaa galatti nuyi nageenya hin barbaannaa nageenya dhabuudhaan waan kana keessa gallee waan kana keessa galuu keenya saba isaa xureessaa diina faarsuun duri jira. Oromoon goobana daacee hedduu qabdi. Oromoo keessa fakkeessitoonni hedduun jiranii. Waan kana nuti jecha keessaniin hin dhaabnu. Hayyoota keenya mari'anna. Warri akkasitti dhuftanii nu xureessuu fi nurratti waan biraa shira biraa fiddanii deemu jirtan. Fincaan keessanii miiccattan surree keessanii isiniin jechuu barbaada. Asuma mudhii kee jabeeffadhu hin dhaabnu nu hin bobeessinasa. Yoo lolaa lola ilaa nuti lollinis ta'e nama keenya yeroo ijoolleen ganda keessatti minishaarraa baqattu nuyi poolisaa wajjin kokkee wal qabaa turre akkasi guddanne bara wayyaaneetu nama maaramaa keessa guddate warreen waa takka sodaadhaan guutamtanii amaarri nama dhibbaan qabu jirti warri jettan si humaa silaa si arganne si qabne si hawaalchisna turre akkam jetta
warruma akkana jedhe kana usila arganne qabneetisa lakkoo isa keessa gashinee herreegaane hin herreegamta jennee wajjin herreegnasa silaasa arganne. Okay, qorata miyuutii irraa baafattee jirta ati hubi. Jalqaba irratti wanti kun wanta kana nama lamatu deemsisaa jira haa ta'u ganda lamatu deemsisaa jira akka dhuunfaa kootiitti. Lolli kun itti fufu yoo jedhama ta'e lolli kun akka Oromootti itti fufu yoo ta'e isaan Oromoodha innaan Oromoo hunda qabaa jiru erga ta'e Oromoo hunda qabaa jirus warra qabaa jiru kana akkuma quraanni keenya nu gorsutti amma ijoolleen as keessa jiran hundi isaanii Islaama. Seera namaa dura, seera siyaasaa dura, seera amantii keenya dursinee nama sintuqe ofirratti hin dhiisinaa jechuun jira. Ajajaa keenya quraana godhannee duunus jiraannus ajjeefnus duunus kara dhugaa ta'een kara boris har'as nu milkeessuun walii galteedhaan ati Arsii, ati Wallaggaa, ati Shawaa, ati Wallootuun jedhin Oromoon kutaa 11 keessa jiru akkuma maqaan keenya Oromoo ta'ee Oromiyaa ilmaan Oromiyaa taane akka Oromootti namni biyyattii kana keessa jiru akka Itoophiyaatti harka 100 keessaa harka 90 Oromoodha. Kan karaa daandii huduuda hundarra jirus Oromoodha. Kan eessayyuu jiru Oromoodha. Kan baay'inaan Saawudii kana bakka hunda keessa qubatee jiru Oromoodha. Mana Amaaraa mana hunda sii namni beeku Oromoodha. Tokko wal beekna jechuudha. Bakka jarri galan, bakka jarri oolan, bakka hunda jarri jiran waan beeknuufi akka waliigalteetti waliigalteedhaan bakka tokkotti ka'aa haa kaanu jedhee quraanaan boodatti hayyuun waan kana deemsisuu danda'u miiraan otoo hin taane afaaniin otoo hin taane gochaan agarsiisuu yoo barbaachisaa ta'e gochaani malee afaaniin miti. Namni kan injifatu afaaniin otoo hin taane gochaan. Afaan yaanni xixiqqoon arrabarraa kaati. Gochi sammuurraa waan kaatuufi hayyoota keenya jajjaboo warra waan kana sirriitti hoogganuu danda'an eessatti yoo dhalatu, eessa yoo jiraatu karaa dhugaaf dhugaa ta'e qofaan yoo nu hooggana ta'e nu balleessinee baduudhaaf qophiidha. Kanatti aansee ammoo kutaan tokko Jimma ta'ee Arsii qeeqee, Arsii ta'ee Jimma qeeqee, Wallagga ta'ee Arsii qeeqee, Walloo ta'ee Jimma qeeqee, Jimma ta'ee Walloo qeeqa taanaan Oromoon jalqaba tokkummaa ofii jabeeffachuu qabdi. Tokkummaa ofiitiin booda erga tokkummaa sii jabeeffattee booda Amaara miti Afrikaanuyyuu gad dhaabuu hin danda'u. Afrikaan guutuu yoo dhufe Oromoo gadi dhaabuu hin danda'u. Kana hundi keenyayyuu wal beekne. Kanaaf jalqaba biyya lamaanitti akka hin dhabne, dhugaa keenya dhabnee akiraas akka hin dhabne jalqaba quraana jala deemuu qabna. Nama nu tuqe malee nama nu hin tuqin tuquu hin qabnu. Yoo akkas ta'e dhugaan yoomuu injifataadha. Dhugaan yoomuu nu wajjin jira. Ilmaan hiyyeessaa qaqalloo harmee mudhiisii sabbataan hidhattee guddiftee bordeemeen nama ta'ee dhufee naa jiraachisu godoo koonatti ijaaru jettee ergatte qabanii hidhanii huqqataa qallaa kana nama guddaa kana qabanii reebanii ajjeesu taanaan warra kana qabnee ajjeesuu qofa otoo hin taane waan kana irratti adiisii wajjin dhaabbata. Akkuma isin beektanu irra guddaan Amaara biyya kana keessa jiranuu irra guddaan isaanii kiristaanota. Oromoon warra akkas nu godhaa jiru. Oromoon akkuma beekamu saba biraatiinis amantii biraatiinis Oromoon Oromoo taanaan amantii biraatiinis tokkummaa qaba. Kanaaf Oromoon akka Oromootti kan inni beekamu Islaamummaadhaan beekama. Aadaa ofii jala deema. Aadaan Oromoollee aadaa addunyaatiin walitti dhufaadha. Siigalee sirni gadaa Oromoo sirna gadaa addunyaatiin seera gadaa addunyaatiin walitti dhufa waan ta'eef seerri gadaa warratti quttoo keessaa dhufte warri hin jiree qumxaadhaan deemtuu kuni badduu waan taateef Oromoon warra kana qobaa otoo hin taane adii kanaa wajjin illee balleessuu danda'a. Siigalee kanaaf Oromoon waan godhu hundayyuu yoo waliigallee kaane waliigalteedhaan yoo kaane gandummaa jedhamu sana of keessaa balleessine sodaa jedhamu sana of keessaa balleessine akka eenyummaa keenyaatti yoo kaane uummata kana waggaa tokko miti torbee tokko tursiisuu hin dandeenyu as keessan balleessina. Kanaaf waliigalteen
waliigalteedhaan duratti quraana irratti hundaa'uun dirqama keenya xumureeraa. Salaamu alaikum warahmatullahi itti fufa. Kabajamtoota hordoftoota keenya tokkummaa miidiyaa neetwoorkii wal dhabdee gamoota lamaaniin ta'aa jiran kanneen haala baay'insa irratti tarkaanfii fudhataa jiran garaagararraa kanneen hooggantoota olaanaa waraanaa ta'an Oromootarraa asirratti walitti qabuun gaaffiif deebii taasisaa jira. Qaamolee uummataa keessaa kanneen nageenya filatan nageenya jedhaa jiru, kanneen lola filatanus haaloo baay'insarra jirraa jedhan meeshaalee barbaachisaa ta'e ijoolleen gammoojjii Saawud Arabiyaa keessa jirtan keessaa nu dubbisuu dandeessu. Meeshaalee hidhannoo guutummaan guutuutti isin erguu dandeenyaa jedhan. Kanaan Naasir maal jedha waa'ee uummataa kana ka jiru Naasir irraa kaanee tartiibaan ka deemnu ta'a. Ayyee tokkee carraa kennuu keetiif guddaa galatoomi jecha ani kanarratti yaada guddaa hin qabu. Yaadni gabaabaan hin qabu maalidha? Hunduu miira tasgabbiitiin osoo dhaabbatee ilaalee maaliif jennaani ani isa warra waraanaa jedhus hin deeggaru, isa warra taa'aniitiif sireerra ciisanii du'us jedhus hin deeggaru. Yaadni kiyya lachiirroo baay'ee faallaadha. Maal jechuun barbaadeeti Oromoon yoommaa kun waan hancuufii namaaf godhu gaafa kokkeen nama dhukkubde beekanii jira. Waan hancuufni namaa godhu gaafa kokkeen nama dhukkubde beekanii. Maal jechuudha? Waan nageenyi namaaf taasisu gaafa rakkoo argite beekta. Namni kun namoonni amma rakkoo adda addaa isaan namaa jirru kun nama rakkina hiyyummaatiin dararaan adda addaatiin biyya keessatti jireenya isaa fooyyeffachuu dadhabee jireenya isaa fooyyeffachuuf biyya hambaatti baqatee biyya hambaa keessa jiru. Hamma danda'ameen Oromoon quba wal haa qabaatu, wal haa beeku, wal haa ijaaru, waliin haa jiraatu, quba wal haa qabaatu. Gaafa rakkoo qofa osoo hin taane amma rakkoon uumameef qofa Oromoo jechuu osoo hin taane gaafuma nagaallee gaafuma bal'inaallee quba wal haa qabaatu, wal haa beeku, quba waliin haa jiraatu. Akkas gaafa rakkoon uumames waliin ka'ee tokkummaadhaan haa dhaabbatu. Walumaa galatti waraanallee leellisuudha osoo hin taane callistee siree keerra ciistees osoo hin taane gaafa rakkoon sirra dhufte akka amantiistes ta'ee karaa kamiin yoo ilaalte nami ciisiitii du'isiin jedhu hin jiru ofirraa qolachuun dirqama keetiidha gaafa sitti dhufee jechuudha. Garuu lafu adeemsa qaba wanti hundumtuu beektaa miira aariitiin osoo hin taane tasgabbaanii bilchinaan hayyuu dhageeffatanii beekaan mari'atanii beekaa wajjin dubbatanii isa dogongoree gorfata isa wallaalee beeksisaa akkasitti quba wal qabaatanii osoo karaa saniin adeemamee akkasumatti sooshaal miidiyaadhaan qofa osoo hin taane maaliif jennaani Oromoon bakki inni hin jirre hin jiru bakka hunda keessa jira. Waan tokko yoo qorsa tokko yoo siif kennamu faayidaa isaa qofa osoo hin taane miidhaan isaas beekamuu qaba beeki. Side effect wanta jedhamu jira. Jechi fakkeenyaaf qorsi aadaa yeroo hedduu yoo kennamu akka hawaasa keenya keessatti waan baay'ee beekamu jechuudha. Qorsi aadaa ni fayyisaa faayidaa guddaa namaaf kenna. Garuu miidhaan inni sirratti uumu hin beekamu. Side effect guddaa qabaachuu qaba. Danda'a indirectidhaan jechuudha. Kallattiidhaan faayidaa qabaachuu danda'a. Maybe dhukkubee san si fayyisuu danda'a. Garuu alkallattiidhaan dhiibbaa biraas irratti uumuu danda'a. Side effectiin isaa maalidha? Waan jedhamu tasgabbiidhaan miira tasgabbii irratti ilaaluu qabdan. Gaggabaabsaa yoo deemne gaariidha Naasiri. Kanneen Oromootarraa haaloo baay'insarra jirraa jedhan qaamoleen faallaa keenyaa yookaan masaanummaa leellisan namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhachuun ija balleessaa qaama dararaa